har'a baqattoonni Oromoo Yemen magaalaa sanarraa buqqaasanii magaalaa Adan keessa jiran marsaa torbaffaadhaaf hiriira marsaa torbaffaadhaaf ulaa UNHCR duratti ba'anii jiranii keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaanne keessummaan kunis mee asumaan maali? Harka fuunee ashamaa nuti ilmaan Oromoo kan addunyaa kana jirudha. Nuti baqattoota Oromoo kan sanaa irraa gara darbamee erga obboleeyyan keenyaa dhume irraa kaasee jechuu darbannee ulaa UNHCR dura ji'a jaha lakkaa'uffannee jirra. Har'a Oktoobar 28 bara 2021 guyyaa irraa kana marsaa torbaffaadhaati. Marsaan torbaffaan kun dhaabbata UNHCR kan magaalaa Adan gaafiin keessanoo maali? Mirgi isin gaafachuu guyyaa irraa iddoo kanatti baatanii hawaasa wajjin mormii keessan dhageessitan maal fakkaata? Gaafiin teenya kan marsaa torbaffaadhaa kanas baanee gaafachaa jirutti nuti achitti nu dhufannee ilmaan keenya achitti hafanii gaafiin keenya achitti hafnee gariin nama abbaan achitti hafee haati jirti gariin nama haati as dhufteedhaaf ilmaan ishii sanaa jiranii kanarra furmaata tokko isin argannee maali UNHCR tun eenyuuf dhaabbattee nuuf hin dhaabbanne moo maaliif nurraa callisanii furmaata keenya maa nu godhee ilmaan keenya achi rakkataa jira jaartii keenya qofa achi rakkatan gariin nama abbaan achi rakkataa haati asii rakkachaa jirti maaliif furmaata kana dhabdanii nuutu baqataan ta'e immoo maaliif nuti ilaalamuu dhabnee haga ammaa maa nurraa calliftanii hatta mootummaan keessa jiru kun halli takka maaliif nu ilaaluu dhabaa nutiin kun akkuma har'aa jirru boru bakka biraa jiraachuu mala isinis akkuma har'aa jirtan boru bakka biraa jiraachuu mala guyyaan har'aa kun ni deema maaliif nurratti ilaaltanii jennee jechuudha abbaa biyya kanaatii fi UNHCR si gaafannee jira UNHCR biyya laawwan dubbannee mootummaan ammoo maal rakkoon teessanii hundaa'ii akka naman beekne nu gaafachaa jiranii garuu nuti rakkinee keenya kanaa jennetti himnee garuu waan deebisaa nu godhan hin qaban isaan numa callisanii furmaata akka dhabatti nuti ammallee asuma jirru jechuudha isaa wanni gaafannu hallii maa nu goonedha. Mee amma gartee hiriira gartee marsaa torbaffaadhaaf akka gartee iddoo kana sanarraa buqqaatanii iddoo kana dhuftan marsaa torbaffaa hiriira guyyaa har'aa jalqabdanii jirtan. Hiriira guyyaa har'aa jalqabdan kanarratti qaama dhaabbata UNHCR irraa namni gabbee hamma ammaatti isin dubbise jira. Namni nu dubbise ilaa ammayyuu qaama UNHCR irraa wanni nu dubbisan tokko illee hin jiru. Mootummaan akka tasaa odoo karaa deemanuu odoo ajjaamoota moo UNHCR deemanuuti maaliif as baatanii nuun jee malee namni nu dubbisan hin jiru haga ammaa nuti bakka san dhaabbachuu jirra bakka san taa'uu jirra aduu keessa wanni nu gaafates takkas hin jirtu wanni nu dubbisanii haga ammaa deemsa tokko nu godhan tokko illee hin jiru. Mee har'aan tana dhaabbata UNHCR kan magaalaa Adan jiru keessatti iddoon guddaa waan dhufe fakkaata achirraa hoo akka odeeffannoo gartee odeeffannoo qabdanitti maali qaamni mootummaatis nu cinatti argama qaamni mootummaa kunis iddoo kanatti argamaan turre maaliif iddoo kana dhufanii maaltu jira gara dhaaba UNHCR kana waan tokko qabdu hawaasa keessiif ibsuu dandeessa? Wanni nagee jiru yoo ta'u keessummaatu biyya kana jira warra gartee qaama UNHCR ta'an keessummaa dhufee biyya kana jira isaan kun ajjaamota UNHCR eegdota UNHCR warra san eeguudhaaf keessummaa san eeguudhaaf mootummaan asitti argamee jira. Wanni irraa quba gosa kana jechuudhaan yeroo ammaatti jiru nutis kanuma keessa dhimma keenya ibsannaa jechuudha biratti baay'ee bakka jirra waa deebisannaa. Hayyee bareeda hamma ammaatti qaama UNHCR irraa baqattoonni kun barii erga ba'ee hiriira kana ulaa UNHCR duratti geggeessaa ture hamma ammatti namni gabbee yaada isaanii gaafatee dhimma isaa kanarratti gaafii gaafatee hin jiru. Daawwattoota keenya akkuma gartee dhimma kana baanee ala jirrutti akka ilmaan Oromoo kan addunyaarra jirtan wanta irra keenya isin biraan keenya atis yaada keetii hawaasa kee biraan gahuudhaaf hawaasa keetiif dabarsuu keetiif baay'ee galatoomii siin jaa.